Akkaadaamiin loltummaa Itoophiyaa leenjifamtoota waraanaa leenjisaa ture eebbisiise. Jilli Keeniyaa sirna walharkaa fuudhinsa baallii gadaa Booranaa 72ffaa irratti hirmaachuuf yaaballoo gale. Oduu maddeen alaan Raashiyaan haleellaa Yuukireen irratti raawwattu cimsitee itti fufuun himame. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu guyyaa kanaaf tamsaasa qallattiin qabanneen sinitti hima. Oduuwwan ijoo dursuun eegallee jirra bal'ina isaaniitti fufa yeroo gaarii. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Gideon Ximootiyoos pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiir Maayaardiin wajjin mari'atanii jiru. Marii magaalaa muummee biyyattii Juubaatti gaggeeffame kanaanis dhimmoota biyyoota lamaanii fi naannawaa irratti xiyyeeffachuun isaanii himamee jira. Haala yeroo fi nageenya Sudaan Kibbaa irrattis mari'atameera. Kana malees ministeerri dhimma alaa Gideon Ximootiyoos ergaa ministeera muummee Abiy Ahmed pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiir biraan gahanii jiru. Jilli ministeera dhimma alaatiin durfame Sudaan Kibbaatti daawwannaa isaa itti fufu odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Korporeeshiniin ijaarsa Oromiyaa teknooloojiin deeggaramee hojjechuun itti quufinsa maamiltoota guutuu fi kan hojjetu ta'uu beeksisee jira. Korporeeshinichi sagantaa jalqabsiisaa karoora tarsimoo waggaa 5 irratti leenjii hubannoo uumuu hojjettoota isaaf magaalaa Adaamaatti kennaa ture. Hawwitaafsaa dabalataa akka taanutti qindeessite. Korporeeshiniin ijaarsa Oromiyaa damee konistiraakshiniitiin dhaabbilee misoomaa muuxannoo hojii waggaa 20 ol qaban 4 walitti dabalamuun bara 2012 kan hundeeffamedha. Wayita ammaas dhaabbata ijaarsaa fi indaastiriin shoora isaa ba'achaa kan jirudha. Kaayyoon dhaabbatichaa ijoonis qaawwaa gabaa doochuu fi gabaa tasgabbeessuu indaastirii ijaarsaa keessatti galii dabaluu giddugala teknooloojii fi kalaqaa ta'uufidha. Korporeeshiniin ijaarsa Oromiyaa kun sagantaa jalqabsiisa karoora tarsiimoo waggaa 5 irratti leenjii hubannoo uumuu hojjettoota isaaf magaalaa Adaamaatti kenneera. Hojii raawwachiisaa olaanaan korporeeshinichaa Injiinar Ashannaa fi Dhaabaa dhaabbaticha filatamaa fi teknooloojiin kan gahoome taasisuuf hojjetamaa jira jedhan. Baha Afrikaa odoonteen akkuma Afrikaatti iyyuu gadi baanee dhaabbata filatamaa kan jedhu kanatti viizhiniin keenyas yookaan immoo mul'anni keenyas waan geeddarameef kana gochuudhaaf immoo outgoing strategy jennee ala deemnee hojjenna. Tajaajiluma ijaarsaa kanayyuu export goona kan jedhu akka galma tokkotti kaayiraa innovation kalaqoota adda addaa akka duraan excellence irratti kufnee giddugala kalaqaaf teknooloojiin taane jenne san inni kunis immoo innovation kan irratti hojjechuu hojii promotion guddaa irratti hojjenne market share keenya kana guddisuu akka galma tokkotti keenyarra. Leenjii hubannoo uumuu kana kan kennan ogeessa diinagdee fi gorsaan piroojeektii gamtaa Awurooppaa fi miseensi boordii korporeeshinii ijaarsa Oromiyaa Dr. Guutuu Teessoo xiyyeeffannoon leenjichaa karoora tarsiimoo waggaa 5 korporeeshinichaa milkeessuuf kan gargaarudha jedhan. OCC'n karoora tarsiimoo kan waggaa 5 baafatee jira. Waggaa 5 kana keessatti sadarkaa galiitiin, sadarkaa qulqullina hojiitiin yeroon hojjetanii xumuruudhaan biyya keessaa ba'anii biyya alaa irratti illee ba'anii hojjechuudhaan humna namaa jabaa ijaaruun kaayyoo baay'ee qabateeti. Kan inni karoora tarsiimoo kana kan waggaa 5 baafatee jechaadha. Inni sun hojii guddaa nama laallatu keessaa fi kan har'aas leenjii kanaaf sababa ta'e maali? Waggaa 5 dhufan kana keessatti birrii Itoophiyaa galii koo birrii Itoophiyaa biliyeena 54 gahaa jedheeti kan inni karoorfame. Kana kan galmaan ga'uun danda'amu
hojjetaan dhaabbata kana akka nama tokkotti yoo wal duukaa hiriir harka wal qabate yoo hojjete yookaan hojjetaa qaxalee yoo ta'e qofaatu karoorri dheereffamee hojjete kun galma ga'uu danda'a. Koorporeeshinichatti Daayirektarri karoora hooggansaa fi dagaagina daldalaa Itoophiyaa irranaa karoora tarsiimawaa waggaa 5 qophaa'ee ture keessatti dhimmoota ijoo hedduun milkiin argamee akka ture himan. Karoora tarsiimaa sun qophaa'ee achi keessatti haalotni yeroo sanatti xinxalamanii akka karooratti qabamanii jiran keessaa galii guddisuudha, bu'aa argamsiisuudha. Garbaraatiin immoo yeroo sanattuu keessattiyyuu baha Afrikaatti baanee hojii hojjennaa kan jedhu qabamee jira. Daayiversifaayi illee goona teknooloojiidhaan illee hojii kalaqaallee hojjenna jedhamee karoorfamee ture jechaadha. Karaa galii argamsiisuudhaan isaa ta'u bu'aa argamsiisuudhaan karoora sanaatii ol raawwatee jira waan qabate sanaatiin jechaadha. Ammams immoo achi keessatti kan nu hafu hin jira. Bahatti baanee Afrikaatti baanee hojii ijaarsaa hojjechuudhaaf yaaliin tokko haa jalqabamu malee agammaatti gadi baanee hojjechuu hin dandeenye kun nu hafa jennee karoora lammaffaa kana keessatti karoora tarsiimaa lammaffaa kana keessatti dirqama baanee Afrikaa keessatti hojjechuu qabnaa kan jedhu haala dhufeera. Hojjettoonni dhaabbatichaa leenjii kana fudhatanis leenjichi kan keessatti of ilaalluu fi kan nama onnachiisudha jedhu. Istiraatiijii pilaanii kanarraa maal heenna kan jedhu jalqabumaa kaasee eessa turre tarniingi poointii keenya jechuudha kun eessa ture OCC'n akka dhaabbataatti eessa immoo ga'uu deema kan jedhu kan keessatti of ilaallu jechuudha. Barbaachisummaan leenjii har'aa kun baay'ee hojjetaatti xiiqii fi onneetti uume jedhee yaada maaliif kaka'umsa uumeera. Leenjii hubannoo uumuu kanarratti hojjettoonnii fi hooggansi waajjira olaanoo wiirtuulee garaajiiwwanii fi oomisha galtee ijaarsaarraa dhufan hirmaataniiru. Akaadaamiin loltummaa Itoophiyaa leenjifamtoota waraanaa leenjisaa ture eebbisiiseera. Akaadaamichi leenjitoota marsaa 70ffaa koorsii qaanya hordofaa turan guyyaa har'aa eebbisiiseera. Sirna eebbaa kana irratti Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee qondaaltonni olaanoon raayyaa ittisaa, hooggantoonni mootummaa, ambaasaaddoroonni biyyoota garaagaraa fi qaamoleen hawaasaa argamaniiru. Leenjifamtoonni eebbifaman kunneenis leenjii kennamaa ture sirnaan hordofuun ergama isaanii ga'umsaan raawwachuu kan danda'an ta'uu ibsameera. Hojiin raayyaa ittisaa leenjiiwwan cimsuu fi kallattii ga'umsuun kan itti fufu ta'uunis eeramee jira. Eebbifamtoonni diinota keessaaf alaa imala Itoophiyaa gufachiisuuf socho'an qolachuuf of qopheessaa akka qaban Itaamaajor Shumiin waliigalaa humnoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa hubachiisanii jiru. Ajajaan akaadaamii loltummaa raayyaa ittisaa Birgaadir Jeneraal Tamasgeen Abbosee gama isaaniitiin akaadaamiin loltummaa raayyaa ittisaa ogeessota garaagaraa horachaa jiraachuu eeruun bara kanas akaadaamichi kaadhimamtoota loltoota ogummaa garaagaraatiin marsaa 70ffaaf leenjisaa eebbisiisuu beeksisaniiru. Raayyaan ittisaa biyyaa gama hundaan riifoormii taasisaa jiraachuunis eeramee jira. Sirna eebba qondaaltota waraanaa akaadaamii loltummaa raayyaa ittisaa magaalaa Hoolotaatti argamutti gaggeeffamaa jiru. Kana kan hordofaa jiru riippoortarri keenya Gosaayee Birmajii kallattiin tamsaasa oduu keenya irratti argameeti jira. Gosaayee akkam bultee mee haala eebba turee fi akkasumas immoo ergaawwan eebba kana irratti kan gabaabsiiti daawwattoota keenya biraan ga'e. Tole habaaboo akkam ooltan daawwattoota keenya guyyaa har'aa akaadaamiin leenjii loltummaa federaalaa akaadaamii leenjii loltummaa Hoolotaatti leenjitoota ogummaa garaagaraatiin qaanyii koorsi jedhamuun marsaa 70ffaaf leenjisaa ture har'a eebbiseetii jira jechaadha. Eebba kanarratti Maarshaal Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee aangawoonni garaagaraa keessummoonni abbootiin gadaa haadholiin siinqee argamniitii jiru jechaadha. Egaa akkuma beekamu seenaa biyya kanaa keessatti raayyaan ammayyaa biyya kana keessatti hojiirra kan oole bara mootii Haile Sillaasee bara 1927dha. Sanumarraa ka'uun dhawaataan biyyattiin raayyaa ammayyaa horachuudhaan of haaromsaa of jabeessaa of cimsaa sadarkaa kanarra geessitii jirti jechaadha. Har'as akaadaamii leenjii loltummaa Hoolotaatti raayyaan ittisa biyyaa leenjitoota ogummaa garaagaraatiin leenjisee eebbiseetii jira jechaadha. Sagantaa eebbaa kanarratti hoogganaan ajajaa akaadaamii leenjii loltummaa Birgeeda Jeneraal Tamasgeen Abbooshee egaa Itoophiyaan yeroo garaagaraa leenjitoota garaagaraa loltoota garaagaraa leenjisaadhuun leenjisoota ogummaa garaagaraa ga'umsa garaagaraa biyyarra darbanii biyyoota ollaatiif gaachana ta'an horachuu akka danda'an kaasaniitii jiru jechaadha. Marsaa kanas marsaa 70ffaadhaan leenjitoonni leenji'an qaanyii koorsi kan jedhamu maqaan kennameefii jira jechaadha. Qaanyii koorsiin jedhamu kan kennamuuf hin danda'e
waggaa 74 dura gareen qaanyii koorsii jedhamu Itoophiyaa bakka bu'ee Kooriyaatti nageenya kabachiisuudhaaf akka imaleedha kan himani. Kanaaf gareen maqaan qaanyii koorsii jedhamu kunis kan kennameef garicha yaadachuudhaaf akka ta'e illee kaasaniitii jiru jechaadha. Marsaa kanaan leenjitoonni leenji'an waggaa 3 barnoota garaagaraa fudhatanii ogummaa digriidhaan kan eebbifaman yoo ta'u leenjitoonnis ogummaa fudhataniin ga'umsa gaarii agarsiisuun barnoota seensa bahinsaa 96 ol milkeessuu akka danda'an illee Birgeeda Jeneraal Tamasgeen Abboshee kaasaniitii jiru jechaadha. Gama biraatiin hoogganaan akaadaamii barnootaa fi leenjii raayyaa ittisa biyyaa Leetanaal Yimar Mokonnin akka jedhanitti egaa akaadaamichi yeroodhaan leenjii fi barnoota garaagaraa loltootaaf kennee loltoota cimsaa loltoota gaa'umsaa deemaa akka jirullee kaasaniitii jiru jechaadha. Kanaaf leenjitootaaf ogummaa argataniin ogummaa yeroo ammaa kana gonfataniin biyya isaanii amanummaan kabajaan jaalalaan tajaajiluu akka qabanillee imaanaa jedhaniitii jiru jechaadha. Kana malees sagantaa eebbaa kanarratti fiild maarshaal Biraanuu Juulaar ajajaan raayyaa ittisa biyyaa asitti argamaniitii jiru jechaadha. Isaanis Itoophiyaan gama maraan yeroo ammaa kana kallattii garaagaraatiin imala jijjiiramaa irratti argamti. Birmadummaa ishee kabachiisuudhaaf carraaqqii guddaa taasisaatii jirti jechaadha jedhaniitii jiru jechaadha. Yeroo Itoophiyaan imala jijjiiramaa irra jirtu kanaa fi birmadummaa biyya ishee kabachiisuuf carraaqxu kanarratti immoo diinonni biyya keessaa fi biyya alaa danqaawwan garaagaraa ta'aa akka jiran kaasaniitii jiru jechaadha. Kanaaf leenjitoonni guyyaa har'aa kan ogummaa argataniin qaamolee keessa fi alaa Itoophiyaa danquudhaaf carraaqan kana jala dhaabbatanii nageenyummaa biyyaa kabachiisuu keessatti illee akka hirmaatan waamicha taasisaniitii jiru jechaadha. Kana malees Itoophiyaan yookaan raayyaan ittisa biyyaa gama maraan riifoormii taasisaa jira. Qaama riifoormii ta'anii leenjitoonni kun biyya kanaaf gumaacha irraa eegamu akka ba'an imaanaa jedhaniitii jiru jechaadha fiild maarshaal Biraanuu Juulaa. Abaaboo odeeffannoon ammaaf qabu kana fakkaata. Hayyee riippoortara keenya Gosaayee Birmajjii holotarraa geesseef guddaa galatoomi yeroo gaarii qabadhu. Gara oduu biraattiin darbamu. Jilli Keeniyaa sirna walharkaa fuudhinsa baalli gadaa Booranaa 72ffaa irratti hirmaachuu fi yaaballoo galeera. Jilicha kan dursaan Keeniyaatti bulchaan bulchiinsa Marsabit Mohammed Ali yoo ta'an mana maree Keeniyaatti bakka buutuun dhimma dubartoota Marsabit Naahomee Jiloo Waaqoo fi qondaaltonni biroon sirnicha irratti hirmaachuuf yaaballoo yommuu gahan simannaan taasifameera. Heeraan Silashi. Jilli Keeniyaa Marsabit kaawuntii irraa baalli gadaa Booranaa marsaa 72ffaa irratti hirmaachuuf dhufee magaalaa yaaballoo yoo seenan simannaa waan taasifameefii jira. Jilichi bulchaa Keeniyaa Marsabit kaawuntii Injiinar Mahmuud Aliin kan durfamu yoo ta'u uummanni Oromoo Keeniyaa jiruuf kan Itoophiyaa jiru uummata tokko ta'uu himuun sirni gadaa immoo uummata kanneen caalaatti walitti dheera jedhan. Duuniyaa keessattuu yoo garfeet jiraat Ameerikaa jiraannaan garat jirtuufu cufa Booranii abbaa gadaa jala bula. Abbaan gadaa kan Booranaa tokko aadaan Booranaa tokko akkanaafu duuba nu akka keenyaatti uummati keenyaa gammachuu tan irraa fuun qabnu jenne gadhumne. Keenyaaf Itoophiyaa Booranii daangaa jira malee gumiin tun tokko walti jirti. Finni tokko Raheel waliin qaba. Yoo achitti bona garan dhumne yoo garanii bona achi yaana. Tanaaf akka hin qabnu jenne gadhumne. Warri keenya jiltan irratti guddisee galata nagaa isaanii dhaame. Uummati Marsabit kaawuntii cuftinuu nagaa yooyyoo nu dabarsaa'edha. Uummati Isiyolloo lafti sun Booranaa nagaa isaanii dhaamte. Uummati Tanariiva kalafsuun duuba Booranii kee qubatee kee guddaa nagaa isaanii dhaame. Warri keenyatu akkuma jiru cuftinuu nagaa isaanii dhaame. Raayisii keenya William Rutoon nagaa yooyyoo itti naa himaa'edha. Bulchaan godina Booranaa Abdulsalaam Waariyoo aadaa fi duudhaa keenya cimsachaa dhimmoota dinagdeef hawaasummaa keenya irratti waliin ni hojjenna jechuun dubbatan. Jilbaalli walirraa fuudhinsa gadaa 72 Booranaa jalbultii isiitiin bagittiin isan ga'ee bag nagaan dhuftanii jenna. Ardhaa jilii Gavanaa Mahmuud Aliitiin hoogganamu Keeniyaa irraa jilbaallitii fi garee isaanii nama jajjabaa waliin garan dhufanii jiranii. Nulleen akka ummata Itoophiyaatti, ummata Booranaatti daangaa bulchiinsa qabaannullee ummati Booranaa ka daangaa kanaaf Keeniyaallee jiraatu cufti tokko jechuudha. Keessattuu ummati Oromoo tokkummaa isa jabeessuuf wanni inni hojjechuu jiru waan guddoo dansaati. Jiliyaarra dhufu kun gadaan tokkummaa akkasiin ibsitu. Gadaan nagaa akkasiin taate. Gadaan walitti dhufeenyi cimaa akkasiin taate garsiisa jechuudha.
Mana maree bakka bu'oota uummataa Keeniyaatti bakka buutuun uummata Marsaabeet Aadde Naahomee Jiloo Waaqoo uummanni Booranaa Keeniyaa fi Itoophiyaa garaagarummaa daangaa malee garaagarummaa aadaa fi eenyummaa hin qabu jedhan. Nu ammoo warri gadhumnu kun ni gammachuu guddoo qabna. Wanni nu gammannuu fi aadaa teenya ilaaluu dhufna. Aadaa tante qabaachitiini, aadaa tante jabeessitiini waan guddoo dansaati. Aadaa tanatti waltiin nu dhufa. Nu fooni nu wartakka. Aadaa tan jalatti ammoo waan hedduu barannee nuun kun cufti wanni nu akkan jirruu fi aadaa teenyaaf akkan jirra. Ani hojii akkan ilaalanii Jiloo Waaqoo jedhani aadaa tiyyaaf akkam jirkan jira. Isanillee galatti isanii deebifna aadaa tan jabeessitanii. Ganna 72 jechuun marroo 8 hojja deebisanii karibu 500 fi yookaan 600 yaayyutti dhiyaanne guddoo na gammachiifti. Maaliif ennaani ganna karibu 600 deemu jiru aadaa teen jabeessinee harka qabna. Ana akka nam tokkooti guddoo irra gammada. Hojii achillee dhuftan hojii hojjetanii nulleen hojii garan gadhumnu biyyateen kee jirra waliin gammanna horaa bulaa deebana warri gadaalleen gadaa tan waaqii gadaa eebba nuu tochinna ta hormaata bultum nami cufti irratti argata. Wal fakkaatuun sirni wal harkaa fuudhinsa baalli gadaa Booranaa 72ffaan bor gaggeeffama. Sirna kanaa fi qophiileen garaagaraa fi mariiwwanis taasifamaa turaniiru. Dhimma kanarratti odeeffannoo nuuf himuu fi riippoortarri keenya Tasfaayee Addamaa Yaaballoo irraa tamsaasa kallattii oduu keenya irratti argameeti kan inni jiru. Tasfaayee akkam ooltee keessumaa sirna wal harkaa fuudhinsa baalli gadaa kana wal qabatee sagantaawwan gaggeeffamaa jiranii fi ergaawwan achirratti darban daawwattoota keenya biraan ga'e. Ayyee galatoomii Abaaboo egaa Booranni jila wal harkaa fuudhinsa baalli 72 raawwachuudhaa fi warri jilaa oofuu jedheetiyyuu keessummaa simachaa jira. Keessummoonni immoo oofuu nagayi jedhaniiti kan isaan bagan ittiin siin ga'ee jedhanii gara Booranaatti yaa'aa jiranii. Ammallee keessummoonni wal harkaa fuudhinsa baalli guyyaa borii geggeessamuudhaa fi yaa'isi isaanii addaan hin cinne. Keessumaa akkuma jalqaba irratti oduudhaanis ETV Afaan Oromoo amma dhiyeessaa ture. Ganamarra keessummoonni biyya Keeniyaa keessa jiraatan kaawuntii garaagaraa keessaa walitti dhufuudhaanii bulchaan kaawuntii Marsaabeet Muhammad Mahmud Ali dursaniitiyyuu magaalaa Yaabelloo seenanii sana booda gaa dubartoonni yookaan elelleewwanii fi dargaggoonni maanguddoonni uffata aadaatiin faayamanii keessummoota kana simataniiti jiru. Sana booda gara Yuunivarsiitii Booranaatti ammas yeroo ammaa kana Yuunivarsiitii Booranaa keessa jirra. Magaalaa Yaabellootti jechaadha. Kanaafuu Yuunivarsiitii Booranaa keessatti immoo paanaaliin marii geggeessamuu irratti kan inni argamu. Paanaalii kana maanguddootni yookaan immoo abbootiin gadaa Oromoo hayyoonni Oromoo wal ta'uudhaan eebbaan bananiiti jiru. Sana booda yeroo ammaa kana agarsiisa aadaatiyyuu galma guddicha Yuunivarsiitii Booranaa keessatti geggeeffamaa jira. Egaa agarsiisa kanaanis ijoollee dabballee irraa kaasee haga Gadamoojiitti Booranni akkamittiin dhalasaa sirna gadaa barsiisaa akka inni deemu haala uffannaa isaanii irraa kaasee wantoota waliigalaa aadaa duudhaa sirna gadaa keessatti raawwatu galma keessatti waltajjii irratti agarsiisaati kan isaan jiranii nuti oduu kanaaf haga gadi baanee jirrutti jechaadha. Egaa waliigalatti immoo paanaalii kanarraa wanti eegamu qorannoo aadaa Oromoo keessumaa naannoo Booranaatti sirna gadaa keessatti aadaan duudhaan waliigalaa maaltu jira waan jedhu Dr. Bokkuu Xachee qorannoo isaanii kan dhiyeessanu ta'a. Kitaabni qora qortii jedhamus dhimma aadaa fi duudhaa Oromoo Booranaa wajjiniin wal qabatu hayyuu falaasama Guyyoo Dooyyootiin barreeffame. Xumura irratti ni eebbisama jenneeti eegna. Mariin paanaalii kana egaa jilti keessumaa abbootiin gadaa hayyoonni yuunivarsiitii garaagaraa hoggansi naannoo Oromiyaatii fi akkasumas federaalaa akkasumas biyyoota ollaa jiran faranjoonni biyyoota garaagaraa addunyaa kallattii arfanirraa dhufan paanaalii kana hordofuudhaaf gara galmaatti seenaniiti jiru. Kana booda immoo maaltu raawwata waan jedhu immoo yeroo gara galgalaatti immoo qabannee kan dhiyaannu ta'a. Abaaboo wanta amma ammaatti jiru kana fakkaata.
Riippoortara keenya Tasfaayee Addamaa magaalaa Yaaballoorraa oduu keessumaa sirna walharkaa fuudhinsa baallii gadaa 72ffaa kan magaalaa Booranaarraa daawwattoota keenya biraan geessisteef guddaa galatoomii yeroo gaarii qabadhu. Wal fakkaatuun sirna gadaa sirna dimokiraasii cimaa dhala namaa uumaa fi uumamaan wal simsiisee sirna Oromoon addunyaaf gumaache ta'uun ni ibsama. Jala bultiin sirna walharkaa fuudhinsa baallii gadaa Booranaa 72ffaan sirnoota garaa garaatiin kabajamuu itti fufeera. Haaluma kanaanis wal dorgommiin biskileetii gadaa tur 8ffaan magaalaa Yaaballootti gaggeeffamee jira. Ababaayyoo Kafanii dabalata qaba. Sirni walharkaa fuudhinsa baallii abbaa gadaa kuraa jaarsoo fi guyyoo boruu guraandhala 30 bara 2017 ni raawwatama. Guyyicha irratti hooggantoonni naannoo fi godina akkasuma keessummoonni biroo walumaa galatti namoonni 400 olii ni hirmaatu jedhamee eegama. Jala bultiin sirnichaa asumarraa sirnoota garaagaraan kabajamaati kan jiru waldorgommiin biskileetaa gadaa tuur 8ffaan magaalaa Yaaballootti dhaadannoo biskileetaan dorgomaa aadaa fi seenaa keenya ni beeksifnaa jedhuun gaggeeffameera. Deetaa ministeera geejjibaa fi loojistiksii Dhengee Boruu fi koomishinii turizimii Oromiyaa Lalisee Dhugaa fi keessummoonni biroos sirna waldorgommii biskileetaa kanarratti hirmaataniiru. Deetaa ministeera geejjibaa Dhengee Boruu sirni gadaa sirna diimokiraasii cimaa dhala namaa uumaa fi uumamaan wal simsiise sirna Oromoon addunyaaf gumaachee ta'uu ibsan. Jedhutu jira jechuudha. Tamuufuu sirni kun sirna ilmaan namaa akkamitti waliin jiraatan, ilmaan namaa uuma waliin akkamitti akka jiraatan, ilmaan namaa laftan irratti waaqi uume waan uumaan uumu hunda waliin akka jiraatan waggaa ganga'u duratti abbootiin teen warri yaada qabu sammuu qabu sirna kan bocanii ijaaranii addunyaaf gumaachanii Oromoof tumsu guddaa godhanii uummanni Oromoo bal'aan gaafa Afrikaa irratti ardiitan irratti lakkoofsaan ganga'e kun sirna kanaan utubamee jabaatee arma ga'e. Sirni kun addunyaafillee fala addunyaafillee furmaata waan ta'eef inni gadaan nami tokko gadaa qabatee aga xumurutti aarsaan inni kaffalu namaaf jedhee ummataaf jedhee sabaaf jedhee didhaaf jedhee osoo wanni sun harkatti hin kufin geggeessummaan kamilleen akkas ta'uu qaba. Geggeessaan tokko ummati isaatiif jedhee biyyi isaatiif jedhee jiraachuu qaba. Gadaa jechuun nama uf bir dabre ufiif hin jiraatu gumiif jiraatu gosaaf jiraatu lafaaf jiraatu namaaf jiraatu sa'aaf jiraatu namaaf jiraatu jechuudha. Nam cufaa abbaa jechuu gadaa jechuudha. Koomishinii turizimii Oromiyaa Lalisee Dhugaa gama isaaniin ispoortiin gaheen aadaa fi turizimii beeksisuuf qabu olaanaa ta'uu ibsaniiru. ባህልን ከማስተዋወቅ አንጻር በጣም ከፍተኛ ስራ ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚያግዘው። አዳ ቤክሲሱፍ ስሪቲ ገርጋራ ስፖርቲን ዋንጋሪ አዳ ኬሰ ጅሩ ጫልማቲ ሚደክሴ ሐዋሳ አዱኛቲ ቤክሲሳ ስርኒ ገዳ ስርና አባቢሌ ፊ አካኪሌራ አስገሄዳ ስርና ወጎተን ሄዱፍ አዴምሲፈማ አስገ ከነ ሱነ ይተደበሌ ዳሎተ ዳልቺሱ ፊ ሐዋሳ ይድላ አዱኛቲስ ቤክሲሱ ቀብና ገዳ ለዘመናት ሲካሄድ የነበረ ነገር ነው። Waldorgommii biskileetaa Yaaballootti gaggeeffame kana garee biyyoolessaarraa tokkoffaa ba'uun olaantummaan kan xumure Fiilmoon Zaraa Buruuk waancaa warqii fi birrii 50,000 badhaafameera. Kilaba Maqalee Sabaa Indartaarraa immoo lammaffaa kan ba'e Tamasgeen Mabraatuu meedaaliyaa meetii fi birrii 40,000 badhaafameera. Garee biyyoolessaa Itoophiyaarraa sadaffaa ba'uun Kiyyaa Jamaal immoo meedaaliyaa naasaa fi birrii 30,000 argateera. Galle galle barbariso iyaniyo hodayu biyodo galle galle hode fanne iyaniyo kamme yu biyodo galle galle rubijare iyaniyo eso mureyodo galle galle harrinyabe iyaniyo penni mureyodo galle galle ali maediyo galle yo medansana
Oduu gara biraan guyyaan dubartoota addunyaa maarchi 8 akka addunyaatti yeroo 114ffaaf akka Itoophiyaatti ammoo yeroo 49ffaaf magaalaa Shaggaritti kabajamaa jira. Guyyichi mata duree mirga walqixxummaa fi ga'oomina dubartoota hundaaf jedhuun magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Facceetti sagantaalee garaagaraan kabajamaa jira. Sagantaa kanarratti Afyaa'in Caffee Oromiyaa Sa'aadaa Abdurrahmaan, Ministeerri Dubartootaaf dhimma hawaasummaa Ergoogee Tasfaayee, Kantiibaan magaalaa Shaggar Tashoomaa Addunyaa dabalatee hooggantoonni olaanoo mootummaa federaalaa fi naannoo argamaniiru. Abbootii gadaa, haadholii siinqee fi dubartoonni magaalaa Shaggarii saganticha irratti hirmaachaa jiraachuu odeeffannoon biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Odeeffannoo maddeen alaarraan Ameerikaan deeggarsa meeshaalee waraanaa Yukireeniif taasisu dhaabuun hordofuun Raashiyaan haleellaa cimsuun himamee jira. Haleellaawwan meeshaalee waraanaa gurguddoon deeggaraman misoomaalee bu'uuraalee fi maddeen annisaa Yukireen irratti kan xiyyeeffatan ta'uun ibsameera. Raashiyaan dooniiwwan waraanaa galaanaa gurraacha irra jiran irraa guyyaa tokko qofatti misaayilota 58 gara Yukireen dhukaasuun himameera. Dirooniiwwan dhibbaan lakkaa'amanis haleellaa cimaa raawwachuun ibsamee jira. Haleellaa cimaa Raashiyaa kana qolachuuf Yukireen yeroo jalqabaaf jeettiiwwan waraanaa Firaansii Miraaj jedhaman fayyadamuun himameera. Kunis kanaan jiru waraanichi waliigaltee nageenyaan akka xumuramu Ameerikaan carraaqqii galteetti fufuu beeksisteetti. Haa ta'u malee pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp Yukireen irraa Raashiyaa wajjin waliigaltee irra gahuun salphaadha jedhaniiru. Gama Raashiyaan pirezidaant Vladimir Putin waraanichi marii nageenyaan akka xumuramuuf fedhii qabaachuu eeruun gama Yukireen garuu fedhiif kutannoo wal fakkaatu jira jedhanii dubbachuun ulfaataa ta'uu eeranii jiru. Tibbana Saawud Arabiyaatti dhimma marii nageenyaa yaadame irratti hooggantoonni olaanoo mootummaa Ameerikaa fi Yukireen Saawud Arabiyaatti fuulleetti wal arganii mari'achuuf beellama qabachuun isaanii BBCtu gabaase. Muddama Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduutti uumameen daandiin biyyoota lamaanii wal qunnamsiisu cufameera. Biyyoota lamaan gidduutti daldalli waloo cimaan kan gaggeeffamu yommuu ta'u, cufamuun daandichaa hawaasaa fi daldaltoota irratti dhiibbaa guddaa uumuun himamee jira. Daangaa biyyoota lamaan irratti dhukaasni akka tures ibsamee jira. Lammiileen naannawa daangaa biyyoota lamaan irra jiranis muddama uumameen baqachuu eegalaniiru. Dhimmoota nageenyaa wal qabatee biyyoota lamaan gidduutti garaagarummaan uumamee muddamicha hammeessaa jiraachuunis himameera. Yeroo ammaas konkolaattonni meeshaalee garaagaraa fe'an 700 ta'an daangaa seensa Paakistaan ga'uun eeyyama mootummaa eeggachaa jirus jedhameera. Biyyoota lamaan gidduutti guyyaa guyyaan daldalli doolaaraa miliyoona 3 ol tilmaamamu akka gaggeeffamu ibsamee jira. Daldaltoonni Paakistaan ruuza, simintoo fi qorichoota gara Afgaanistaan yommuu ergan, daldaltoonni Afgaanistaan ammoo oomishaalee qonnaa keessattuu kuduraa fi muduraa gara Paakistaan akka ergan himamee jira. Waliigalaa waggaatti daldalli idilee biyyoota lamaanii doolaaraa biliyoona 2 akka dhiyaatu Aljeeziraatu gabaase. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii Afaan Oromoorraan tamsaasa kallattiin oduun sa'aatii 6 qabanne kanneen ture turmaatan waliin qabaattaniif galanni keenya guddaadha. Oduu isinitti himuun walii turtii kan hin taasise Abaaboo Maammoon ture. Oduu qophiileen idilee televezyiinii Itoophiyaan isin biraan ga'an itti fufu yeroo gaarii.